Hello, matakashti akam jirtan nagee qabdanii fayyaadhaayee waan isiniin jiru jummataan baga geessanii nama tokko yoon itti dhiyaachuu barbaade ittiin dhiyaadha. Yoon immoo itti dhiyaachuu kan inni hin barbaanne taate wanni san fadhiitii jaansa anaatun barbaadiniin sa'u dirqamni jira ilmi namaa kun dirqamaa jira magaalaa addunyaa tana keessa namuu addunyaa tana asichi bal'isee wanni uumee fagaadha dalagadhaa if dandeenya jechuudha. Yoon isin dhiyaachuu fedhe sittiin hin dhiyaadhaan sin dhiyaachuun fedhe sittiin dhiyaadhu damoozan akkanitti damooza siin kannu asiin dhuftee mana bar nama tokko lamaami nama hedduudha gizeen laayivii irra jiru as jalaan dhuftee na laaltee gama siin deemtee laayivii banattee na guggasti natti ergatte meebii muudii si wajjin haasa'u qabaachuu dhabuudha addante isin hundi isin hin jaadha warra fooloo walirraa qabnu hunda laakiin osoo nan bika kana taa'ee ajandaa kiyya uummachuu jiru ajandaa kiyya sun dhuftee bishaan itti na jalaa naquudhaaf amma hin ta'uu jechuu sijalan qabu jechuudha wallahi jaalatanii jibbitanii feemasoota kana guututti kana ergatanii jira kan ittiin argadu ni jira nama qalbiin akkanuma waliddas ittiin ajattu jira qalbii waradas ittiin ajattu tokkoffaa dabbaal lamaffaa sabboonaa argeedha caalaa nuuree caalaa ooroodha hedduudha jechuun masaa ibbootan kiyya jechuun warri gartee hagaafa tiktok nu jalaa cufatillee gasti ol nu baasanii kuma nu guutanii kuma lama nu guutanii biraa gabbuunu saahibana jabaati I have big respect kabaja gurguddaadhaan isinii qaba. Achiraan as deebi'u immoo isaanuma kanaa gaafa isaan laayif irra ta'an angasti yoo nutti erga agenda mataa isaanii qaban jalaan qabatanii gaafaan angasti xiyyaara jiru agenda mataa hayyaa qabu natti ergatanii beekanii ergatanii sin qabu maaliif agendarra nama jiru tokko si jammar ittiin ergatanii isaan sanni beekanii isinillee akkasuma nama beeku rabbi isin haa godhu jumaa mirqaanaa jumaa nuuraa rabbiin waa godhu guyyaa jummataatti du'aa godhannaa rabbiin hiriyaa teenya Ameerikaa godhe teenya Afrikaan jalaa godhe abu warra biyya namaa jirtan guututti biyya namaa keessa rabbiin karaa biyya Ameerikaa san isin haa jiru wallotti isin haa baasu walumaanuu jiru baqaa kana keessa rabbiin haa baasu jiruun baqaa jiru fokkottuudha jiru baqaa jechuun osoo mataan kee ol qabattee deemuu feetu dalagachuu jecha mataa qaqqabattee warran qabu abbaan qabu haadha qabu jennee dalagan warra biyya Suuda Arabiyaatiif Soomaaliyaa keessaa fi biyya adda addaa jiru kunuu rabbiin Ameerikaa san geessee tumachittee bash nu haa godhu bal'oo rabbi wal nu agarsiisu tanaan isin dhaama ani isin dhiyaachuu on fedhee fi isin dhiyaadha gaafaan isin dhiyaachuun fenne keezii ajandaa mataa kijaatiin uummaddee dhufa bilis akkanarraa fuudhaayee isin jaaladha bal'oo nu haa baasu bal'ina nu haa baasu bal'oo rabbi wal nu haa agarsiisu isin hundinuu isin jaaladha kamisa gaarii luchee teessan sala. Hello ummata gashti akkam jirtan nagee qabdanii. Awwa warra keessaan dhuftanii meeshaa keenya ilaaleettanii keessaan footoo natti as ergitan. Footoon san keetiif AIT eessatti naddaan beeka Google irraa daawuloo godhattee maa akkana faraddallaa maa if kijibaa maa jiraattan. Keessaan kottaadhaan isin jee akka mucaa kanatti as baafadhaadha. Dhaamsi tokkoon qabaaf moo mucaa kana dhaggeeffadhu shaggee. Maashee baana dhaggeeffadhu akkana jetteen fuudhin biyya Arabaa keessatti fuudhin quxurroon kee biyya alaa si baasu wallaahi billaahi meeshaan kee Ameerikaa si baasu meeshaa nagaa qabda yoo dubartii nama rispoonsara siifittee biyya alaa sin geessin anaas sareedhaan agarta akkana jettee qisaas hin godhin biyya Arabaa dhalaa mana madaamii khiyaarii fi maaliidhaan turaaf gootan hin dhageenas hin jedhe meeshaan kee meeshaa biyya alaa si baasu. Isin immoo warri qiraaqoon bee meeshaa lukuudhaa qabatanii meeshaa bashoodhaa isin deemtan. Dhuftanii keessaan nutti ergina daawuloo gootanii qunxuroo nama biroonitti qunxuroo hafeen akkanatti as bee sooshaal miidiyaa kana gubbarra wagag nama godhu kana feena mal. Innaa akkasi dhufee akkanatti bani aadam dhalaa fi dhiira jidduu bookkisiisee dhiirtiif jibbitanii. Meeshaan akkanaa barnuuti illee nama qabnaa maal hidhatanii fi dhaadhatanii hin qabdan pireedu dhumate. Meeshaan isin qabdan meeshaa paastaa qubaan muttee keessa gurtan qabdan. Onkaan immoo yoo ni qabne qajjattan taate akka mucaa kanarraa dirree irra dhaabbadhaadha akkasii laal marxoo keessan as baasa. Marxoos gistu akkasitti irraa ol qabaadhaan nu agarsiisa. Gosa meeshaa ni qabdan jennee isin amannaa. Onkaan immoo wanni isin amanuudhaan galle. Meeshaan ammaan tana faayidarra oolu jiru meeshaa sooshaal miidiyaa irratti as ba'e qofa. Murtii guutaas bee ni fuudha. Amma mucaan kunis ni fuudha beeka dhuguutiin qoshoo booda ani barsi jaaladha. Hin fuudhin mucaa maallee qunxuroon kee qunxuroo maallaqaati biizinasa jijjiiradhu. Wallaahi maashagge akkana jetteen fuudhin. Dhalaan biyya alaa jirtu laattasi agartee gorora kana dha'u godhachuu jirtu eessumaan dubbifne jaanii respoonsara si godhanii biyya alaa si geeffatan meeqaan tamii jira shamarran babbareedduun teenya Oromoodha. Hin fuudhin biyya Arabaa tana keessatti dhalaa faltooytee khiyaarii fi haarotaan dhukkee ofirraa kaastee meeshaan isii haphattee hunda hin fuudhin. Meeshaan tee meeshaa nagayaati. Kanaafuu uummata paastaa meeshaa karaa keessaan ni ergaa isin hin jenne dhamaatu hundu asirratti as baasaadhaan isin hin jee malee bashiteenyaa mataan dhukkubtu.
warra qunxurroo hin qabne cabbaalli isinirra qunxurroo goggoyse taacaroo himtu hiriyaa teessan laala qunxurroo isiin qabdu haadha teessan sara.